ALH dha. Eenyu maqaan kee? Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maqaan koo Alii jedhama. Guddaa galatoome carraa naa kennuu keetiif guddaa sin galatoofadha. Hayyee dhiyaadhootillee. Akkasuma yeroo hedduullee sin jala buuneetiin dhaggeeffachuutti jirra sin jedha yoo gaafii hedduun qabaa tureyyuu amma yeroollee deemteerti. Inumaan gaggabaabsa. Tole. Qabarratti wanneen gaafachuu barbaade waliigalteen Ameerikaan biyya keenya kana wajjin mallatteessan jettu kuni waan galaana diimaa kanaan wal qabata. Polotikaan isaa kuni galaana diimaa Itoophiyaan argachuudhaa deemtu kanaan wal qabata. Takka isiidha. Hayyee. Inni biraa immoo waa'ee polotikaa jiddu galeessa bahaa keessatti deemaa jiru keessatti hooggantoota Iraanii kana yeroo hedduu baay'inaan biyyoonni Israa'elii fi Ameerikaan jala deemanii karaa adda addaatiin dhiibbaa irratti gaggeessaa jiran. Karaa amma isaan ittiin jijjiiramaniitiin jalaa ba'uufti jiran kun immoo karaa bilbilaa isaanii cufatanii waan adda addaa gaggeessuu deeman kun hagam tokko isaan galma geessuu danda'a. Hagam tokko jalaa bahuu danda'an jechuu kooti. Inni biraa immoo uummanni Huutii kun yeroo ammaa kanatti lolatti jiranii gargaarsi isaan duuba jiru maal fa'aatu jira akkasuma immoo yoo hammam tokko deemuu danda'an. Okay. Galatoomii gaafii babbareedduu gartee tan silaa miidiyaaleen gurguddaan nama gaafatu na gaafachaa jirta. Laal istiraateejiin ammaan tana Itoophiyaan Ameerikaa hojii godhaa jirtu tuni dhugatti waan yeroo booda dhufte malee silaa waan dur ta'uu irra ture. Tana keessaa wanni gartee Ameerikaan godhuu barbaaddu waa lama. Waa lameen hariiroo Itoophiyaan akka jabaatti gartee karaa Chaayinaadhaa hirkachaa jirtu tana hamma danda'anitti xiqqeessuu barbaadan takka sani. Lamada Itoophiyaa gartee waan isin barbaadaniin isin cina jirraa akkasuma san isin gartee humna naannoo tanaati isin goonaa akka duraanitti jechuudhaaniini. Kana keessa gaa wanni jiru waa'ee gartee reetsiidhaatis keessa jira. Akkasuma san fuuldura keessa waraanni gartee Ameerikaadhaa yoo gartee Itoophiyaa keessaa warra Huutii kana galee haleeluu barbaade taate. Akkasuma sanitti mootummaan Itoophiyaadhaa gartee yoo booda keessa gara gartee maaliif mootummaan Itoophiyaadhaa karaa gartee reetsii kanarratti akka fedhinnaa qabdu ifa. Kanarratti biitti gartee akka United Arab Emirates faanis Itoophiyaan ni gargaarra jedhanii jiran warri Israa'elis Itoophiyaan ni gargaarra jechaa jiran inumaatu gartee gama duubaatiin. Okay, Israel fan gama duubaatiin gartee gargaaruu barbaaddi. So kanarratti gaa hammam takka gartee Itoophiyaan akka silaa ifiisiiti barbaaddu olitti Ameerikaan akka laaltuufi. So Ameerikaan kana wanni isin gootuuf fadhinnaa isaaniitiif malee irra hedduun silaa gartee Itoophiyaadhaaf taate ammaa miti yeroo dheertuu dura godhan. Okay? Kana keessa gartee humnitti tokko tokko akka jechaa jiranitti mootummaan Ameerikaadhaa airportii ammaan tana Bishooftutti ijaaraa jiran kana harka guddaa gartee fudhachuu barbaaddi Ameerikaan keessattuu karaa gartee horii Itoophiyaadhaaf liqeessuu irratti. Ammaan tana warri hafee biyya lama biitti lameen takka Chaayinaadhaa taanis Ameerikaadha. Isaan lameen kanaatutu wal dorgomaa jira. Ameerikaan Itoophiyaan akka jechaa jirtutti dorgommii tana biitti injifachaa jirtu Chaayinaadhaa jechaa jiran. Inumaatu piroojeektiilee takka takka duruun gartee kaampaanoota Chaayinaatiif kannanii jiran. Investigaa asirratti godhuudhaaf Tiramp gartee afaan isaatiinis warri tireejeriitis wanni isaan dubbatan har'aa yoo yaadatan taate itti aanaan tireejerii Itoophiyaadhaa Ameerikaadhaa Itoophiyaa jira har'aan tana. Kun hundinuu waan gartee marii asitti gaggeessan tanaa wajjin walitti hidhaadha. So Ameerikaan amma waan Itoophiyaan barbaaddu ol takkaa gartee waan amma dura Itoophiyaadhaaf hin godhin hunda gooteeti Itoophiyaa gartee akka isaan Chaayinaa tanatti gartee xiqqoo harka jabaatanii Chaayinaas gartee
akka gartee horii guddaa kan ga'u gargaarsa gartee Chaayinaa nama Itoophiyaadhaa godhaa jirtu kana if duuba hambisanii Itoophiyaan tuni gartee Ameerikaa wajjin hojjettu. Yoo gartee dhiyeenya kana oduu jala deemaa jiraatan taate keessattuu gartee nuti Boeingis xayyaara gartee Boeingii jaaniin kan Ameerikaa kana biyyootan biraa dura dursineetiti Itoophiyaan akka harkattu goonaa jechaa jirti mootummaan Ameerikaadha. Ammaasis gartee liqii Itoophiyaadhaaf kan inni kan gartee xayyaara kanatti bitatanis akka silaa isaaniif mijaa'utti gartee intarastiidhaa fi kafallii takka takka irraa xiqqeessinaa jedhaniiti oduuleen adda addaa bahaa jirtu. Kun hundinuu gartee hammam takka Itoophiyaadhaa fi Chaayinaa walitti hidhaa kana adda baasuudhaaf keessattuu gartee Horn of Afrikatti biyya Itoophiyaadhaa tan gartee akka malee lakkoofsa namaas guddaa qabdu akkasuma sanitti gartee waan daldalaatiinis biyya murteessituu waan taateef jecha. So waa hedduutu as keessa jira. Akka gartee yeroon gootetti fuuldura keessa irrumaa'ee baruu teenya aan isiniin ja'a. Itti aansuudhaan Oromiyaan biyya gootaati jirta. Na dhageessa? Jirra akkam nagaa. Jirra kunoo akkam jirtaati? Alhamdulillah. Haasawa kee YouTube irra fiduu maaliif tafide kaa? Nagarra iddoo tana viidiyoo. Dhiyeenya kana nagarreemi niin fidna harkan qaqqabaa jira. Dhiyeenya kana nagarreemi arrafnumaan tattaafadha jeetii yaadu jira mee yoo isaan kana dhiisan taate. Ayya taate. Ani akkuma atuu jettee uummanni ABO dura mee gaafii takka odoo gorsaa si godhatanii dhiiroo akkam biraanuuf gorsita jaalmarra. Dalagaan sannaa oli. Dalagaan akkasii sannaa oli. Akkuma nu gorsitee nuutti dammeessite kanatti isaan kun inni rafa wallagga tana keessa bakka takka muganii rafanii nuuf dammeessita. Namni waggaa 8 qellam wallaggaatii bahuu dadhabe. Keessattuu amma duraan takka shawaa keessa battal ni jaan amma hin jirtu. Dhaga'uu dadhabnee jirra sooyitiin isaanii dhabamte ni dhumaniif ni jiran iddoo hubachaa hin jiru. Ammoo ni feena ni deeggarra akkaatuu baantu hojii isaaniitii ol isaan deeggara uummanni Oromoo. Nuti lammadallee shawwadamuuf yaala. Sanii bar rakkoo guddoo taate tanaa bar. Fataa yoo dhufte. Nuti abbaa lafa jabduun qabnu nuti waan jabduu qabna ibseena isaan hin jiran ammoo. Sanii bar wanni rakkoo guddoon takka sanii laala. Uummata keenya wallaggaarraa bu'aa tokko buusuu dadhabanii uummanni dhumee jira. Uummatum sanuu mee xiqqoo haanuu hafu. Nuti faana uummanni argee beekaa. Ilmaan adeerran keenya achi nu jira. Duguuggaan achi deemaa jirtu duuti mana nu galaa jirti. Mee xiqqoo ofirraa haa bahanii uummatum sanuu hafuura fudhachiisanii eega rafan. Biyyaalaa baanii akka duritti haa biyyaalaa rafaniin jaa. Wanni nama dibdu laal uummanni dhumaa jiru kuni ijoollee xixiqqoo fi shamarran akka jiranitti. Wallaahi uummanni keenya akka Falastiin keessatti uummanni miidhamaa jiru wallagga keessa miidhamaa jiran. Miidhamaa jira dhugaa siin jaa yaa. Dhiyaan beekan jawwaala gurguddaa qabanii fi waraabanii fi gaddisuun beekan malee dhageetti dhaban malee wallaahi uummanni keenya akka malee dhumaa jira. Mee firraa haanurraa bahanii akka hafuura harkatutti uummanummaan sun haanuu hafu nu jiraachuun isaanii nu gaadha nuti. Uummanni keenya dhumuu qabu uummanni wallaggaa. Sababa isaaniiti. Ammoo politikaa yoo hojjechuu wallaalan nama itti ramadatu Oromoon akka Oromootti bilaashitti isaanii hojjetti. Beeki gara bal'ina dhabuu isaanii agarsiisa. Silaa garaa bal'atanii uummanni miidiyaarra jiru ka biyyaalaa jiru ka isaan jalatti ajajamee fi hin hojjenneef hin jiru silaa. Garaan bal'atan. Yeroo qabsoon akkas barbaaddii miti. Qabsoon bar garaa bal'ina barbaaddii. Warri Harargee kun qabsoo tana ni beeyi. Durirraa ijoollummaarraa. Duraan nu dadammeesse jaarraa abbaa gadaarraa nuti uummanni keenya wallaalaan feetee ni dammaqina sammuu qabu. Ka uumama ammoo yoo nama ramadatuu dadhaban maallaqaan illee tahuu baattu. Afaaniinu odoo siyaamaniis akkana waan kana nuu qabisiin jaani ati hin qabduu feerra daqiiqaa 30-40 takka. Namni tokko namni biyya faranjii jiru ka daqiiqaa 30-40 baa'uun kanneen hin jiru. Keessattuu amma baa'uun gullalleedhaan nu jala laamshooytee jirti takkittii tana silaa abdan. Tunis formumaaf uummata keenya fixuuf malee nu fayyadaan jirtu yookaan sagalee teessan nu dhageessisa hojii teessan nu dhageessisa yookaan nurraa bahaa uummanni keenya wallaggaa nagaa harkatuuf firii uummata wallaggaa jennaan nuti. Galatoomi hedduu takka galatoomi dhugatti yaada babbareedaa gartee guututti haasawaa jirta. Yaada ati jettuu kana gartee nama gartee dhugumatti gartee namni keenya kan waan gartee qabsoon taate hubatu
itti walii gala jeetiin abdaddaan. Itti aansuudhaan Hamza na dhageessaa jirta mana keessa? Hin jira jamaa kan akkamitti hin jirre yoo ni mana kana keessa hin jiran eessumaan jiraa'uun irra fa malee. Seechaan akka ta'u jira. Dhiyaaddu baga jiraatte. Ayyee duraan dursee hedduu nu galatoomi. Maashaallah rabbi sirraa jaalatu urmii dheertuu rabbi siif haa kennu. Beekumsallee beekumsa gubbaadhaan rabbi siif haa dabalu waa hedduu sirraa barachaa jirra. Akka as teenyee yoonni fi mormiin takka bakka takka kaatee tilmaamuu dandeenyu takkatti bu'aatii dhageessee hanga nuun jaan takkatti wallaahi yaasofe akkamitti yoo nu baantu nu maxxanuu dhiisee jira jidduu tana rakkoo waan taateen beeku. Maaliif gizee nu maxxansii jechuu barbaadeeti. Gaafiin xiyyeeta lamadaa akkuma reefu mixiyyoon jette sanitti zabana kana keessa haga feete beekaa feete taatus beekaa ganda keessa taa'ee waan jabduu hojjechuu jirurra wallaalaa asirraa dhiichisuutu irra beekamaadha beeki. Maaliif ati beekumsa qabda ati barga kan beekumsa hin qabne takka hin jirtu namni nama dhufe dhiyeeffata waan taate jecha. Kanaafuu silaa iftuulummaan jiraachuu baatee waa hunda akka waan ofii beekanitti of sahuu baatanii ani gaheen tiyya tana gahee tana ammoo nama biraatti barbaannaan silaa jiraatte waan guddaadha. Amma jara kana keessatti ani Harargeedhaa je'ee jechuudha maaliif achi je'ee asi je'ee tuttuquu jeneraaliyyuu taate malee polotikaa uumaafuu jechuudha. Jechuun dubbuma tiyya tana gadhaabuudhaafuu narraan fakkaatu garuu ammoo silaanii fi silaa akka gartee ibiddaa muka xixiqqaa dila kana walitti fidanii Harargeerraayis Booranarraayis achirraayis asirraayis Oromiyaa guutuu keessaa silaanii fi waan akkanaa kana godhanii yooni dubbiin tun haga deemturra deemtiif silaa garuu ammoo ani waan kun waan tunatti fakkaatu jamaan keenyaan mee maaliif jette naan jii laal ana qofaa laal jamaaluma qofa laal namni waa hunda beeku hin jiru waa hunda wallaalus hin jiru nama kun garuu ammoo awwanni kun waan ta'uu teessu natti hin fakkaatu garuu waa hunda anumaa beekatti namni amane beekida ani hin beekutti yoonni fi laal ani hin beeku hagaan beekuun beekatti yoo amante hagaan beeyne san beeyta garuu ammoo awwanni kun waan ta'uu natti hin fakkaatu akkasitti ta'u Oromoo tanaas rabbii faa beeksisu beeytee wanta takkaan dubbii takkaan qaba takkitti sanatti siraa gabaabbadha nama lammii Jaappaan tokkoo fi nama lammii Itoophiyaa tokkotu bifa malleedha wajjin haasa'ee aboo isin uummanni keessan kun akkamitti akka jajjabaadha akkana fooqitti na ijaartanii minaan minjiin beekaa kirkirrii lafaa beekamaadha achitti aboo jabaan nuu mitii jeen isinii akkamitti jennaan barjeen isin uummanni Oromoo kun nama laal jeen nuti nama 10 keessaa isin jeen nama 10 keessaa tokko gowwaa qabdanii jeen yoo 10 iyyaatan gowwaan keessan tokko jeen garuu immoo jeen isin sagilleen hayyuun sun tokkichaa gowwaa san jala yaatanii jeen garuu nuti jeen uummanni keenya yoo 10 iyyaane sagalii gowwaadhaa jeen tokkoon nu keessaa qila garuu tokkichaa san jala yaanaa jeen nuti. Ajaa'iba dhugaa. Akkasitti dubbiin taa akkasiitii fi rabbummaa naaf numaatatti fidu inshaallah. Tole hedduu galatoomii laal tana keessa wanni gartee nuti kan hundarraa haasofnuuf hundi keenyaa qurrama qabna guddina uummata keenyaa ni barbaanna uummata keenya kan dhumaa jiru kanaafis ni rakkanna akkasumas gartee nuti maaltu uummata biraatii gad nu godheedha bartaa kana keessa jirtu beeka. Hogguun akkana isiniin jiru akkuma gartee irra deddeebi'ee isinii himu poolitikaa Itoophiyaa keessa arraan tanallee Oromoon hin jirtu. Arraan tana warri poolitikaa Itoophiyaa keessa jiru Amaarumaa fi Tigree qofa. Dhageessanii miti. Mee fakkeenya fagoodhaan fudhatina fakkeenya xiqqaa tokkoon isinii kan.
gaaffiin magaalaa Finfinneedhaatu isiniif deebii ta'uu qabdi. Silaa har'aan tana mootummaan aangoorra jirtu tuni mootummaa Oromoodhaa silaa taate. Magaalaan Finfinneedhaa gaaffiidhaaf ni dhiyaatti. Takkaa'u gaaffii keessa galchitee sabni biraa gartee irratti hirmaatee akka mari'atu ni gootaa jettee gaafachuudha qabde. If gaafachuudha qabde. Nama biraan gaafatin if gaafadhu. Yoo wanni san dhugaadha ani akka Oromoo ta'ee biyya bulchaa magaalaa Finfinneedhaa gartee gaaffii marii irratti dhiyaatu je'eeniin dhiheessa jettee gartee if laaltu yoo taate dhugumatti akkumaan gartee warreen poolitikaanota keenya miidiyaa alagaa kana gubbaarra guddakan hundi isaaniitu afaan Amaaraatiinis ogguu haasawan hundi isaaniitu sodaa takkaa irra jira. Sodaa gartee bakka afaanuma Amaaraatiin haasawanii miidiyaa biraa irratti dhiyaatanii dubbachuu tan gartee waan Oromoodhaa kuni keenya jedhanii konfidensii guutuudhaan haasawanii hin qaban. Okay? Magaalaan Finfinneedhaa tuni bar gaafa dur ta Oromoo turte har'a moota Oromooti miti jetti namtittiin. Ummata salphaa bar salphaa ummata itti nafne. Kaan taatu gartee ani magaalaan Finfinneedhaa magaalaa Oromooti miti yoo gartee akkasii yaadan taate an keessaa na dhiisaadha. Takkaa'u keessaa na baasaadha. Jeeti haasa'u. Kan hundaa'u yoo gaafattan jarri biraarraa har'a laala Tigraay fi Amaarri maarra wal jiran wanni isaan irra wal jiran guddoon takka maali? Lafa xiqqoo takka gartee tan dhiha Tigraay jedhanii warri Amaaraatis fedhu. Bar lafa xiqqoo san irra wal jiranii beekaa? Lafa xiqqoo takka tan gartee fiinxaa Tigraay jirtu. Tigraay fi naannoo Amaaraa. Okay? Achirra wal jiran. Har'aan tana kan magaalaan Finfinneedhaa tan gartee Oromoon bulchaa jirtu tan mootummaan naannoo Oromiyaa keessa jirtu muummichi ministeeraa Oromoodha jennee gartee odoo yaadu jirru gaaffii magaalaa Finfinneedhaa shakkii keessa galtee inumaatu gartee warri magaalaan Finfinneedhaa magaalaa Oromoodhaa hin taane akka hin taane je'ee yaada isaanii dhiheesse injifatanitti. Har'ammoo as deebi'anii komitee biraa takka ijaarreeti jirra. Maybe komiteen tuni gartee haa keessa laaltee karaa Finfinneen fuuldura deemuudhaa teessoo haa murteessitu jedhaniiti jechuudha. Wanni isaan dhiyeessan maal isinii fakkaatte? Rizinni isaan dhiyeessan maal isinii fakkaatte? Rizinni isaan isinii dhiyeessan qofaan isinirraa hin gabaabsa. Rizinni isaan akka gartee magaalaan Finfinneedhaa tuni haareetti mariirra deebitu jedhanii mootummaan naannoo Oromiyaadhaa wanni isin dhiyeessite maal isinii fakkaatte? Lafti tuni teenyaa lafa Oromooti. Oromoon amata dheeraa qotachaa turte jedhanii rizina godhanii hin dhiyeessine. Okay? Nuti wanni isaan rizina godhanii dhiyeessan yeroo ammaan tanaatti nuti waajjirri keenya magaalaa Finfinnee keessa jira. Akkasumas magaalaa Finfinnee tana keessatti gartee horii hedduudha investi goonee gamoo ijaaru jirra. Yoo har'aan tana magaalaan Finfinneedhaa qumsuma mootummaa naannoo Oromiyaatii miti yoo kanuun jettan taate booda fuuldura gartee fooqii teenyoo guurree eessa geessinaa horii asitti investi goone kana akkam goonaa tana wanni isaan dhiyeessan isinitti yaada geeffamu. Oromoon gaafiin isin dhiyeessaa jirtu gaafii abbaa biyyummaati. Okay? Gaafii Finfinneen ta Finfinneedhaa gartee deebi'uu bira dabartee inumaatu gaafii keessa kan galle. Oromoon nam tokkollee nu as keessaa bahuu qaban jettee dubbattee hin jirtu. Amma duraa isin dubbanne huliillee hin dubbattu. Wanni isin jechaa jirtu Finfinneen teenya qubsuma mootummaa federaalaati akkasumas qubsuma magaalaa guddoo ummata Oromoo taatee mootummaa naannoo Oromiyaadhaa qubsuma siidhaati. San keessatti gaaffiin ummata Oromoodhaa as keessatti immoo ifatti deebi'uu qabdiidha. Ummanni Oromoodhaa qushaashuma Finfinnee qofa wanni baadhatuuf maaltu jiraadha. Okay?
akkuma gartee saba biraa kan naannoo biraa irraa dhufee Finfinnee keessa galetti uummanni Oromoodhaatis hospitaala dhaqee fayyadamuudha qabaadha. Bishaanis isaaniif dhiyaachuudha qabaadha. Barnoonninis akkasumatti isaaniif dhiyaachuudha qabaadha. Isin galtee wanni gartee fadhiin addaata magaalaa Finfinneedha jedhan kanuma bar waan biraatiin hin beeka. Dubagaa wanni gartee isaan akka gartee yaadaatti jettee mootummaan naannoo Oromiyaadhaa dhiyeessite. Tan gartee horii hedduu asitti investi godhaa jirra. Gamoo gartee hedduu as ijaaru jirra jaanii dubbatan san dhugaan isiniin jaa. Waan akkanaa tana silaa gartee karaa oduutti illee akka gabbaatu waan silaa dhorkuu qabanirraa. Maaliif hedduu nama sablifti. Ammallee isaan horii gartee magaalaa keessatti investi godhan itti laalu jiran gamoo bakka san ijaaru jiran laalu jiran. Garuu immoo gaafii bu'uuraa ta'u uummata Oromoodhaa laalaan jiranii hammam takka gartee gaafii uummata keenyaarraa akka fagaatanii jiran tan nama agarsiiftu. Dirreemaa magaalaa federaalaa jala dhiisanii jiran akka ajaja federaalaatiin haa jiraattu jaan dirreen. Waan ajaa'ibaati bara. So itti aansuudhaan let's see eenyu Itoophiyaa niu jirta. Dhageessaa mana keessa yoo jiraatte. Hojjamsa, salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Laafanii sa'aatan rafuun barsi jala taa'ee si dhaggeeffatu jira warra biyya jiru. Akkasimi dhiyaadhu baaqii. Wanti jechuu barbaade beektaa warri polotikaa waboodhaa gaggeessaa jiru kun warra gaafa waboon duraan iltiraa turte siyaasuma saniin gaggeeffamaa jirti. Oromoo yeroo ammaa keessatti waboodha qabnaa jettee waan abdattee teessu hin qabdu jechuudhaan barbaadan akka qiyyatti. Qabxii bareedduudha haaftee. Maaliif yoo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Obsi gammachiis maakee keejjifadhu. Itti fufi maaliif yoo jette yeroo ammaa tana nuti warri biyya keessa yeroo kun hoggaa onlaayinaa kanarra deemnu wanti haalaan argaa jirru faannoo fi Tigraay. Waboon kun osoo faannoon hin uumamin dura humna qabnaa koonyaa Finfinnee jala jirraa jetti. Hangadhaan tanaaf akka isiin qabattee bulchaa jirtu agarre rakkoo uummata Oromoo irra geessitu ati isiin irraa deebistes akka hin agarre. Miidhaa uummata Oromoo irra jiru malee maqaa isiitiin. Dhugaa. Waboon hajaamtota gaafa duraa gaafa jaarraa abbaa gadaa jiruuti. Amma waboon hin jirtu Oromoon lafaa haateetuma paartii amma biyya bulchaa jirtu tana moggaa hiriirtee mirga isii kabachiifachuu qabdii tajattuu yaada qabame. Tole. Galatoom yaada keetiif. Yaa keenya. Tole. Okay. Itti aansuudhaan let's see Mahadi na dhageessaa? Mahadi mana keessa jirtaa? Okay, Mahadiin hin jiru. Dirree akkam jirta? Na dhageessaa? Sin dhagaa James, assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Galatoomii James carraa kana kennuudhaaf atilleen hedduu galatoomii Dr. Sammaan Naanjaanii. Tole, dhiyaatu. Naannuma atuma jirtu kanaan jiraaniiti hedduu fagoo sirraa hin jiru. Maal si'eeti James amma ilaalan gaafii biyya keessaa hedduu sirraa hin qabu gaafii alaatiin sirraa qaba. Maali ni beektaa? Ta magaalaa Direedhaa deebistee jirta. Ta magaalaa Direedhaa mootummaan akkas godhee Somaaleefis Oromoofis akkan kan hin eegee federaala jala galchee jira already san dhumattee jirti. Ta biraa immoo Oromoon ilaamaa wanti isiin qabsaa'u jirtu wanti durirraa kaasee jaarraa meeqa guutuu qabsaa'u jirtu faanuma sadii barbaaddi isiin. Takka magaalaa Finfinnee abbummaadhaan magaalaa guddittii Oromiyaa akka taatu. Talammadaa afaan Oromoo afaan federaalaa akka ta'u. Tasadaffaa Oromiyaan baandiraa if dandeesseen isiin filattuun akka dhaabbattee ittiin hoogganamtu haa taatu. Sadeen kana gaafiin Oromoo ta biraa hin jirtu. Sabaa fi sablammii biraa hojii jiraanna hojii jiraanna.
adeemsa kanaan. Kabiraa dammoo waa'ee obbo yoo dhufne obbo it is a game, it is a business, it is a economical politics. Sigalee maal jechuudha it is maal jechuudha James hokkoo ni beekta hokkoo jaaniin dur hokkoo waan ijoolleen sodaachisan har'a James biyya bulchu jira. James biyya takka bulchu jira for example biyya takka bulchu jira ati biyya takka osoo bulchitu warra waraana sirratti ajaju shiftoota sirratti deemu directly fixuun dandeessooti. Sigalee waan takka godhuun dandeessu. Sigalee maal goota ati mootummaadha garuu warra faallaa kee deemu akka faallaa kee deemu akka addunyaan agartuu gad dhaabbatta mootummaa takka ta'eef dandeesse warra akka hoboo kana gad dhaabbatta. Sigalee maaliif gad dhaabbatta ati harka keetiin waan interpolitti si gaafatamtuufu harka keetiin nama fixuu waan hin dandeenyeefu ati akka uummanni kun keen taane maal godhan dura nama kee fixa. Sigalee waraana sirra labsa beekaa ajaja adda addaa sirra labsa addunyaan hoggaasan yaada gamam deebisti uummanni kun mootummaa kana hojiisuuf deema isaa wajjin jiru waan jaamu takka lafa kaa'ate jechuudha. Ati waan uummata biyya kee waan sirra deemaa jiru fakkeenyaaf shiftoota amaaraa ta'uu saba fedhe haa ta'u warra shiftoota kana dammoo warri waagaa kan nuuf keessaan harka lafa jalaatiin uummata kana. Ummata waraana hoboo jaamu kana sigalee inna kanarratti haafitu hoboo jechuun hokkoodha waan ijoolleen sodaachisanii asirratti hin dhaama. Tole hedduu sagalatamee. Gaafiin itti aantu dhiyootaan amma Itoophiyaan agriimantii Paakistaan hojii agriimantii takka jeetti GF 17 takka ni binna jaanii agriimantii uumaa jiran isaanii hojii sigalee James. Yoon agarreen beene GF 17 kana amma maal godhe Ameerikaan addunyaa irratti siyaasaa namatti baata laal. Siyaasaan Ameerikaa it is a very danger. Sigalee inna xayyaara kana naa qabaddume xayyaara kana amma akka Paakistaan dhaabittu Ameerikaan itti ni dhiisa gaafii jettuun sirraa qaba jechuudha. Sigalee maaliif Ameerikaan meeshaa wanni isiin guddoon gootu meeshaa waraanaa gurguruudha. Amma dhiyoo tana gaafiin lammadaa James amma dhiyoo tana Turk agriimantii takka bara Ameerikaa hojii jeettiilee amma dura Iraan dhoyti takka siifiin gurguraa garuu meeshaa Raashaa waan meeshaalee Raashaa irraa bitte tana akka deebistuu antanaan sii gurguraa jaaniiti erdaagoon bar waan ni keessa darban waxmadii keessa jira amma ila amma still now jechuu sigalee karaa takkatti moggaafamne karaa takka hin deemne ninis. Maali amma Ameerikaan meeshaa Raashaa kana dhiisi kana sii gurgurra jettee booda itti aanaan Tiraamp senatoroonni yoo hin ta'u nuti waan kanarratti si hojii walii gallee hin gurgurruuf yoo jaan namichi kun lafatti nu sigalee tasadaffaa lollee ammaa dhiyoo tana Israa'el Suuriyaa dhoyitee jirti dimbara Turkii irratti. Sigalee dimbara san Turkiin ni feeti dimbara Suuriyaa san ni feeti Turkiin ififuu eeggachuu feeti. Sigalee Turkiin kanarratti hoo malseen isiin kan nu deemtuuf maali? Gaafiin kiyya hanganumaa James kiyya galatoomin siin jaa jechuudha. Hedduu takka galatoom. Laal qabxii babbareedduudha haaftee. Durso gabaabinatti mootummaan Itoophiyaadhaa tan gartee xayyaara Tarkii irraa bitachuudhaa kana ammaan xiqqoo malee bikka xumurarra waliin ga'aniiti jiranii Itoophiyaan xayyaarota kana bitachuu ni dandeessi Ameerikaan hin dhorkitu. Tana keessa wanni jirtu Ameerikaa fi hariiroon Ameerikaa fi Paakistaanis akka malee jabduudha. Yoo yaadattan mootummaan Somaaliyaadhaa xayyaarota akkanaa kana hedduudha Paakistaan irraa bitattee jirti. Inumaa doolaara miiliyoona 800 ol baasanii gaafa san gartee xayyaaraati. Isaan Soomaaliyaan mataan isiidhaa xayyaara 20 ol kan bitachuu jiran. So Itoophiyaan gartee amma haala gartee amma naannoo san jiru keessatti inumaatu boodarra deemaa jirti. Sila gartee
Enerjii isiidhaa takka gartee humna isiidhaa guutuu gartee waan hin taane irratti dabarsuu irra silaa waraana biyyattiidhaa jaaranii ollaa wajjin gartee haala jabaa keessa gartee akka hin galletti akka dura deemtutti gartee silaa socho'uu saniitu irra wayyaadha. Ameerikaan dhugaa yeroo takka takka waan barbaaddu gartee biyyoottan ollaa kanarratti dhiibbaa ni gooti. Ammoo dhiibbaa gootu kanaaf waan isin Itoophiyaadhaaf gurguruu qabdu gartee wal cinaa jiraachuudha qaba. Yoo Itoophiyaadhaaf wanni isin gurgurtu hin jiraanne takka gartee wanni isin bikka haayaa kannituuf hin jiraanne cal jetteeti teessi. Dubbii gartee Paakistaan tan Tarkiidhaatii fi Izrael reefuun tana haaftee jirta waraana Siiriyaa keessatti san irraa dubbaddeetiin jira as keessatti gartee Tarkiidhaa fi Izrael tuni turaniiti jiran jechootaan wallaluun isaanii kun. Ammoo ammaan tana gartee gara lolaatti achi garagalaniin waan Ameerikaan gootutu murteessa. Dura dursoo Izrael hogguu gartee waraana Tarkiidhaa kan Siiriyaa keessa jiru dheengaddaa haleeltu. Ameerikatti himteeti haleelte. Ameerikaadhaan waraana Tarkiidhaa kan Siiriyaa keessa jiru kana haleeluuf deemnaa jaaniiti itti himanii achi booda dhawan xayyaaraan. Nama 30 fi oliitu dhume bakka sanitti. Kuni warra Tarkii qofa hadhume. Gaa wanni kana gootuuf Izrael yoo gartee booda Trumpii fi Erdogan gartee walitti haasawanii Izraelitti gartee ija diimaffatan taate nuti isinitti himne jettiin ammoo miidiyaa irratti ibsa godhanii jiran akka gartee duruu Ameerikatti himanii jiran. Izraelitti immoo hin himne, Tarkitti hin himne. Tana keessa inni jirtu haleellaa tana Ameerikaanis harka keessaa qabdi jechuudha gara biraatiin. Yeroo biraas lafa gartee keessa gabbuun irraa haasawinaa tana ammaaf asumatti hin dhiisaa. Itti aansuudhaan obboleessa keenya latsi ni qote naafi jirta. Duraan dursee jala kana kennuuf baay'een si galatoomfadha. Baay'ee hawaasa keenya wajjin marii jajjabaa irra jirtanii galatoomii waan babbareedaa kaasuu jirtanii. Waa'ee duraan dursee dammaqina uummata keenyaatiif rakkoo amma deemaa jirtu irraa hin dubbachuu barbaada. Rakkoon amma Jawaar Mohaammed irratti fokas godhee deemaa inni jiru tuni rakkoo lama gurguddoo jenereeshina nu duraatii fi kan jenereeshinoota Jawaar Mohaammed dura mootummoonni dhufaa dabran akka malee manguddoon keessaa fi beekaan keessa jiru fixuudhaan kan lafarratti amma dhaloonni amma lafaa dhufe kun nama isa gorsuu dhabuudhaan akkuma ifiin jiruu bakka hundaan magartutti dhalatee waayyaa waan ta'eef fi guddisa sirrii waan dhabeef abbootiin isa dura jiru hundinuu waan dhumaniif karaa mirraa fi garamitti akka deemu waan dhabeef akka ifi wal fixan irratti waan hojjetamaa dhufeef waan dalagu dhabee garamitti akka deemuu fi karaa deemus waan dhabeef dhumaatiin kun nu qaqqabee jira. Kun akka Oromootti dhumaatii hamaa keessa jira. Dhumaatii biyya baqaa keessa jirtu baanta moo dhumaatii biyya keessa jirtu baanta? Dhumaatii biyya keessa jirtu bara Haile Sillaasee irraa fudhadhu dargiin si hanga mallasaatiin hanga ammaatti uummanni keenya dhumaata ture. Namni jiraan hawaasa kana akkaataa itti bulmaata ilmaanii dhabuudhaan gurguddaan keessaa guyyaa guyyaa beekaan duguugamuudhaan kun walitti hafe hasharri ifiin jiruun karaa hundatti akkamitti guddatee fi akka itti deemu hin beekne. Kun immoo kufaatii hamaa uummata Oromooti. Ammallee akkamittiif baraarraa yoo jaambalee yoo daddafanii if baraaruu hin dandeenye dhumaatii hamaatu as deema. Fi deebinee akka uummata Filistiinitti jechuun biyyallee dhabuuf deemna. Maaliifi already biyyittii tun eenyuun akka hoogganamaa jirtu namni waan irraa beeku hin qabu. Kanaaf rakkoo hamaa keessa jirra.
rakkoo hamaa dippilii hanga uummanni keenya garuu dammeena jira garuu dammaqina akkasiitii miti. Dhuga. Kanaaf sabaa fi gara biraatti immoo gara sabaa fi sablammoota biyyattii Itoophiyaatii fi Itoophiyaa Finfinneen Oromooti miti yaada jiru lakkisu. Maaliif sabaa fi sablammoonni jiran kun hundinuu jaarraa dheeraa keessa uummata Oromooti hojii qabsaa'aa akka ture. Gara dhufee fi garatti deemuu dhabanii kun hundinuu amma biyyoota addunyaa kana keessa jirta. Jaarraa dheeraa keessa fooqilee kanaa waan adda addaati garta. Histirii adda addaa. Nuti yoo goojjoo malee wanni jaarraa dheeraa dura abbootiin keenya dalagaa jiran lafaa mee maal qabda? Ammuma jechuun nuti gaara keessaa dhagaa keessaa amma baane akkasii miti. Nuti uummata addunyaa tana bulchaa ture. Lakkaan dhumnee dhumaatirraa hafnee as geenye. Kanaafuu wanni nuti qabachuu qabnu wanni amantiin kiristaanummaatii fi beenteedhaa fi wallaalaadhaa fi wanni hundi nurratti duultuuf lafa teenyaa fi birmadummaa keenya nu cabsuudhaaf. Akkamitti akka kaanuu irratti fookas godhu ifirratti malee amma waa'ee biyyoota namaati miti. Waa'ee ifiiti akkamittiin lamadeef ijaaree ka'uu danda'a. Akkamittiin ifu tubuu danda'a uummanni Oromoo qabsaa'uu danda'uu qaba. Hayyoonni Islaamni waniin hayyoota Islaamaa jira hajja'u hundinuu akkamitti waan kana deebisanii akka ijaaruu danda'an irratti fuullee deeffachuu qabanii. Kanaaf baay'ee guddaa galatoomii adda bilisummaa Oromootiin yaadni isaan kaasan immoo kun kookkoo Abiyyiin sodaachisan. Yoo warri lixaa kuni Abiyyi akka fedhetti ajajamuu fi didee meeshaa waraanaatti kananii akka isaan sodaachisaniif. Yoommoo adda bilisummaa Oromoo ka'ee utaalu taate akka wadala harree araddaarraa haajee utaalee of eeguuti. Ashaan shalata bilee waa takka fiduu hin danda'u isaaniin malatti. Saniif galatoomii. Galatoomii tillee. Ayyee. Gammachiis na dhageessa jirta obboleessoo. Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Sila gaafiin keenya sila gaafiin Oromoo dhuman qabu. Gaafataa jira. Akkuma laaltee gartuu Itoophiyaan amma ulaa galaanaa gaafatu irratti argamti. Zaati 24 keessaa yaadni isaanii gama ulaa galaanaati. Garuu akka eenyu gaafatti? Keessaan gaafatan asabiin wal qabateeti. Eenyu gaafatti? Itoophiyaan baana Somaalilaandis haa ta'u asabis haa ta'u yaadni isaanii waa'ee ulaa galaanaa irratti haa ta'u garuu gaafiin deemuuf hin siimaa qoy. Ulaan galaanaa ka Oromoodhaa daangaa Keeniyaa fi Oromiyaa wal garsiisu. Kun maaliif deebi'uu hin qabne? Finfinnee ka dursu, ka dirra dhawaa dursu silaa dura daangaa kana ture. Maaliif daangaa kanarra nagganni yoo teessi ijoollee miski waan hundi achirratti namni jijjiirama ka fiduu danda'u biyyoota lameen kana wal qunnamsiisuudha. Yoo biyyi kun Oromiyaadhaan hin muramin Keeniyaatti ashuura kafaltee naannoo Sumaalee seenuuf ashuura kafaltee Oromiyaa gana ashuura kafaltaa bakka sadiitti ashuura kafaluun hin danda'amu. Bakka kanarratti silaa Finfinnee ka dursu, ka dirra dhawaa dursu, ulaa galaanaa Asab ka dursu, ulaan galaanaa tokkoffaan nu barbaachisu Mooyaaleedhaan jaan akka kiyyetti. Mooyaaleedhaan duba Keeniyaadhaan ni ta'anishaa. Qunnamsiisa biyya lameen wal qunnamsiisu daangaan sun yoo waliin banaa ta'e bara daldalaafis ni ta'a jireenya namaatiifis ni mijataa. Sanbanaadha. Daangaan Keeniyaa fi kan Mooyaaleedhaa bara Itoophiyaa wajji banaadha. Karaa haalee tolchanii jiranii miti. Naannoo Oromiyaa jalan seenne bara Oromiyaa waliin daangeessanii naannoo Somaalee harkaa qaba. Okay. Mooyaalee haa duraanii mootummaa tanaatitu Somaalee jalan naqee miree cinaa takko. Mootummaa tanaan naqee bara mootummaa TPLF miti beeku. Kanaa miti baadulaan naqena fakkaatte. No, lakki achi booda.
Gaafa seenumaatu yaa'ii ture. Amma duuba maa irra dhiisan qo'e ma fakkeenyaaf wanni sun dogoggora sirreeffamedha uummanni maaf usuu qaba yaada jiru asirratti mee sirrii nuu bal'isi. Yoo xiqqaattee amata 5 akkana dura yaa'iitu ture. Keessattuu naannoo Moyyaalee kana garee 2-3 faatu gartee adda bahee wal lolaa ture. Gareen takka warra gartee gabra jaaniin gareen taan ammaasis warra dhugumatti gartee Somaaleef hin jettu gareen taan uummata keenya. Warri gabraa kunis gartee afaan Oromoo haasawanii beektanii afaan Oromootii fi afaan Somaaleetii haasawan wal keessa laaqanii. So Moyyaalee kana gartee karaa tolchaniiti jiranii ammoo daldalli gartee Itoophiyaadhaa fi Itoophiyaa fi Keeniyaa hedduu amma karaa Moyyaaleetiin deema. Okay. Akkasitti hubadhu itti aansuudhaan let's see Obsa MG jirta. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Galatoomi Jamaal kenna jarraa kana naa kennuufi wallahi yaadni kiyya ati dubbatte irrattillee yaada hedduudha. Garuu ati wallahi nama cimaadha. Hayyoota zabana kanaa keessatti immoo nama silaa ga'ee guddaa nama hubachiisu nama dura deemetini. Wanni tamma haasoftu kana nama tokkoof namoota waggaa 30 irraa oliif malee kanaa gadiif hin galu parsantii guddaa. Yaada bilchaataa haasoftaa yaada kanarratti yaada bareedaa nama akka keetii kana odoo daddabalanii walitti yaada bilchaataa namoota amma duubarraan dhufu kana karaa itti agarsiisanii nama gaariidha. Jajjabaadhu siin jedha. Kanarratti dabalee immoo waan reefa haasofteerra iddoo amma buufata xayyaara kan Finfinnee amma Chaayinaa fi Ameerikaa jettu kanarratti warroonni lachuu wal dorgommii jira. Wayita mallaqa kana baasan wanti meeshaan kenna balbala gannaan ati boonnu kasirraan bu'e illee akkuma nama dachii namaa irratti bu'e ta'a akkuma yeroo shaantan takka yoo dhayite doolaara hedduun bayaa jirtu kanii buufanni Bishooftuu kunillee kan hojjetu ta'e kontiraata namaatiin dachii maqama Itoophiyaarra jira malee mallaqa biyyoota Chaayinaa ta'uu kan Ameerikaa ta'uu kan waan kana kontiraata jaraa ta'e karaa salphaan karaa ammayyaatiin kolonii biyyoota lamaan kana jala galle jechuudha. Akkasi hunoo. Thank you. Kanaaf immoo bu'aan ittiin gammannee biyya keenya jennu bakkeen kana keessatti maaltu jira. Wanni immoo balbala galaanatiif boonnu tokko maaltu jira karaa salphaan kolonii jala galle jechuudha. Lammaffaa haasawaa waa'ee obbo haasoftan kana keessatti obboon amma jiru kuni qaama bitamee akka ani mataa kiyya amanutti qaama bitamee biyyoota tokkoof takkaayyuu immoo dantaa dhuunfaa ofiitiif bitamee jiruudha malee qaama Oromoon amanee Oromoorraa akka kabaja duraanumamee beeytanii seenaallee nagartanii Oromoo jedhuuyyuu dantaan akkuma odaan akka odumatti addaan jirutti Harargee Arsiin Arsiitti akkuma amma godinoota adda addaan jiru kanatti cuunfamee walitti dhufee oboon tokko akkuma dhaddacha ofiitiin jechuu dhufee kabaja waliif kennee biyya tokko keessa seenee itti amanee namnu jala deema. Amma fakkeenyaaf Harargee keessaa odoo amma atummaan kun achi kaseentu ta'e namoonni kun nama dhugaan amanamaa jedhee si jala hiriira. Qaama bakka birootirraa dhufu immoo namni amanuuf waanii beekuudhaaf kaayoo biyya saniitiif akkaataan heerattiif ittiin bulmaata biyya saniitu wal dhibafaata. Kabajni biyya sanii wayita dhufu qaama fakkeenyaaf Wallaggarraa yoo dhufe fedhiin amma Arsii keessaa waan biroo faata. Qaama kana dafee ofitti hin fudhatu. Kabaja akkaataa odaa ofiitiin Oromoon odaa qabu saniin maa wal kabajnee oboon kunuyyuu oboo sirnaati miti oboo yoo diigamee amma dhaloonni wala ijaaree itti amanee akka biyya ofiitiin itti amanee eegamanee wal ijaaree booda Harargee keessatti wal ijaaree Arsiirraa wal ijaaree dhaaba kana gosa kanarra jedhee waan wal ijaaree san walitti makamuu danda'a Oromoo akka Oromootitti. Kunilleen akkamitti ijaaramee akkamitti immoo wal amaneetiin hin oboo jedhee paartii kiyya jedhee akka Oromoon amanee wajjin deemu akkamitti tayaadha. Sadaffaa akka ansi gaafadhe kan akkanaa deebitu abdii qaba.
Waan kana namni kenna hin sodaata namoonni amma jimaa yoo jedhan beeytani namoonni kenna kuni afa Harargee bichaa se'an. Dachii kana yoo keessa beeytan taate cinaan arbaa guuguu kuni walumaa galattuu akkuma Harargeetii parsaantiin guddaan jimaan bula. Arsiin nuusni jimaan bula. Namoota tokko tokko buna waan muraasoo qabaate malee jimaa kanarratti amma xiyyeeffannaan mootummaa odoo jiru baay'ee dadhabaadha. Hawaasni musliima ammoo biyyoonni lamaan kun itti gurguratan Harargee fi Arsiin kun parsaantiin guddaan kan jimaan itti gurguramu Jibuuti, Sumaalee sadeen jechuudha. Uummanni kun odoo paartiin tokko dhufee paarlamaan tokko ka dhufeetiin kan murteessu ka ta'u ta'ee uummata kana lamaan irra kufaatii guddatu dhufa. Diinagdeen isaanii jimaa irratti of gatan. Ekonomiin duratti gara fuula duraatitti hawaasni kun itti hirkatu hayyoonni akka keessanii kun gorsuu fi akkamirra jirtan maal inni gorsi kennamuuf. Amma fakkeenyaaf Jijjigaa bar dhiyootan hordoffii yookaan hordoftan taate yuunivarsiitiin Jijjigaa jimaa qorannaa irratti gaggeessee wantoota inni baase san arguun ooltan. Yeroo kana keessatti sheekonni irratti yoo ka dabalamu ta'ee karaa paartii biyya bulchootii fi karaa sheekkotaatiin qanii jedhe makiinan takka gadi hin baatu qanii kana hawaasni kenna dhumuuf qophii. Wanni kunillee waan of duratti itti yaadamee hojjetamuu qabu. Silaa wanni kunis waan yaada hayyoota walgeettanii irratti mari'atamee hawaasni kenna gara fuulduratti odoo wanni tokko nurratti hin dhiyaanne biyyaansi waggaa 5 waggaa 10 of duratti karoorfatee mootummaan Itoophiyaa har'uma waa qoqqobbii keetti malee waggaa 5 waggaa 10 of duratti namaa keettee hawaasni nuuf eeggannaan akka jijjiiramuun gootu. Waggaa 3-4 akka darbee hin agartanii akkasumatti irratti hidhanii jimaan akkasitti irratti badaa jira. Kani kana beelaaf saaxilama kani kana namni baqattummaaf saaxilama. Hawaasa kennaaf waan kan odoo sodaa tokkoon maletti gorsa kennamee fi of eeggannaa waan birootiin akka jimaan sun bakka bu'u odoo nu gorsiisatanii gorsa kanas kennitanii. Sadaffaa amma baqattummaa. Afraffarratti baqattu. Naanaa obsitanii baqattummaa kan akkamitti hir'isuun danda'amaa karaa sheekota keessatti illee masgiida irratti ta'ee bataskaana keessatti ta'ee hayyoonni walgeettanii akka gorsi kun waa'ee azaabaaf jannataatii miti ka gorfamuu qabu. Amma biyyoota Arabaa nu keessa jirru kana keessatti waraqataan kennamaaf torba irraa jum'aa tokko keessatti waan tokkotu kennamaa waan tokkotu gorfama. Waan tokko qofa irratti xiyyeeffatama karoora mootummaa keessatti tahee karoora haamilaa keessatti tahee waan tokko guutuu suudii kana keessatti yeroo tokko daawwan tokko torbaan tokko waan tokko. Hawaasni kenna kitaaba waggaa jaarraa hedduu waggaa 100 dura waa'ee nabiyyoota waa'ee kana daawwaa godhan. Yeroo ammaa teknooloojiilee wal makkee keessanii ammallee waan sharikaa keessatti akkaataa uummanni kun gurmaayetiin xiyyeeffannaan masgiida ijaaruu qofa irratti odoo khayrii ta'uu akkamitti gurmaa'ee akka namni sharikaa wayii itti ijaaratu. Wantoota kanarratti odoo nu barsiistanii akka baqattummaan hir'atuuf. Harcaatummaa ammoo shanaffaratti waan isin gaafadhu harcaatummaa hayyoota. Harcaatummaan hayyootaa kuni wal amantii reefan isiniin jedhu kanarraa dhufa. Harcaatummaa kana ifaan ifatti walitti himanii waan akkasii gizee karii Kamaal Galchuu Jeneraal Kamaal Galchuuf keessaa qaba. Akka wanti sun lafaa baduuf harcaatummaa kana odoo gandummaa jedhuu fakkeenyaaf odaan akkuma odaa duraan odaa shanitti bahetti namni akkasitti wal beekee walitti dhufee hayyoota walii wal kabajee kanii kan hayyoota san jala masakama xiqqaa guddaan isaa. Maa waan tan harcaatummaa tana maa hir'isuu dadhabee. Jaafara waan si gaafadhu keessaa diinnu dhufee ambuu dhufee xiniin kun nurratti mormaa jira finfinnee kun dhufanii har'atee na jechaa jira warri nurra galee. Nuti hararii magaalaa Arfaan Qal'ootiin beeyi. Akkamitti marii biyyoolessaa kana keessatti hirmaachuudhaan. Harargeen bahaa har'a waan takka magaalaan xiyyaatana jedheetiin hin jiru achi keessaa biiroo qaba malee. Immoo wantoonni waltajjii tokko yoo taa'uuf deemu Hararii keessa ta'a. Galiin achi keessatti galaa jiru Harargee kanarraa godinoota Harargee bahaa kana guutuu keessarraa achitti gala. Keessumummaa yoo achi dhufee jedhe achitti nyaataa jira achi bula achi oola. Biiroo bichaan akkamitti achi bulaa maaliif dhiyaachuu dhabdee amma immoo jenereeshinii lafarraa dhuftan kun yoo abbaan ijate ollaan ija namatti ba'a jedhan. Akkamitti wal geettanii xiqqaa guddaan keessan ijoollee xiqqoolee har'a akka gandummaa irratti walirratti xiyyeeffattee walirratti kana maa achirratti ajandaan uumneef.
shanaffaa irratti torba fartoon si gaafadhe takkitti naafiti walloon kun dachii Oromooti nama Oromooti saba keenya har'allee achitti wareegamaa jiranii waan xiqqaa guddaan har'a silaa odoo kadhagaa dhaabaniif taate dachii irratti dachii mumuluunuu soodduun dhaabamuuf haqa ofiitti irratti dhumanii akkamitti har'a ajandaa biyyoolessaa kana keessa walloon dhufuudha bisiin jedha maaliif tana si gaafadhe dhugaadha yaada kan kee bilchaataa duratti haasofta jechaaf kana si gaafadhe wantoota kanarratti mee yoo dandeette yaada babal'aa irratti naa kenne siin jecha hedduu takka galatoomii buleessanii naaf folcha uumama rakkoo takka malee hedduu takka galatoomii dhugatti waan babbareedduudha haaftee gaaffii teetana qabadheetiin jira. Mee gaaffii teetana dursoo ittiin deebi'aa garuu immoo takka qofaan si himata gartee jimaa fi tamasgiidaa. Dursoo mootummaan ammaan tana aangoorra jirtu tuni jimaa ni balaaleffatti. Tana gartee as baatee dubbachaa hin jirtu. Garuu immoo hojiilee adda addaa ta'e isaan lafarratti gartee hojjechaa jiran jimaa kana miidhuu barbaadan. Keessa gartee daldala isaa kana xiqqeessuu fedhan. Tana gartee yeroo biraatiin keessa gabbuu isinii. Tan karaa gartee tan jimaa tana gartee odoon biran kunne takka yoo yaadattan amata 3 kana dura mootummaan naannoo Oromiyaadha mootummaan naannoo Amaaraa jimaa guutuutti balaaleffattee jirti labsii itti baasanii. Mootummaan naannoo Oromiyaadha waan sallaalee uumaa takallee hin jenne beekaatetti dhiisan. Garuu immoo torbaan kana gartee hogguu dhaabbanni yuunivarsiitiin Jijjigaa keessa jirtu labsii addaa gartee takkaa'uu qormaata addaa gaggeessee jimaa balaaleffatan inumaatu jimaan gartee namaaf gaariidhaa miti jedhanii wanni dubbatanii fi amma gartee gara adda addaatti viidiyooleen adda addaa adeemaa jiru kuni hammam takka mootummaan tuni jimaa dura akka dhaabbattu waan agarsiisu. Tatti aantu dhuga barnoonni amantii Islaamaa kan Saudi Arabiyaa keessa jiru barnoota gartee amantii Islaamaa tan dur gartee namni beeku sanii miti dhugaa yoo dubbannu. Mootummaan Saudi Arabiyaadha barnoota kana gartee guyyaarraa ni ammayyeessina jechuudhaan ilaa hanqa gartee yuunivarsiitiitti haayiskuulitti gabbu'anii akkaataa gartee barnoota kanarratti dhugaa amantiidhaa xiqqoo micciiran godhaati jiran beekaati. Kana wanni godhaniifis mootummaa Ameerikaatii fi warra Israa'el kana gammachiisuuf. Inumaa gartee gaa isin cinaan keessa warri Israa'el Saudi Arabiyaa keessa jirtan yoo dhageessan hin beeku guyyaa har'aan tanaa heera addaa tokko baasteetti jirti mootummaan Saudi Arabiyaadha. Heerri sanis maali? Kitaabota isaanii kan yuunivarsiitii fi haayiskuul keessatti barsiisan keessatti Jerusalem magaalaan gartee Jerusalem jedhaniin magaalaa Palestiin taate immoo magaalaa gartee amantii Islaamaa keessatti magaalaa guddittiidha jedhamteeti beekamti. Magaalaa amantiidhaatti. Sanuu kitaaba isaaniitirraa haasaniiti jiran duraan kitaaba isaaniirraa magaalaan Jerusalem magaalaa Islaamaati jechuudhaan takka magaalaa Muslimaati jechuudhaanii katabbiidhaatu jira kitaaba gartee warra Saudi Arabiyaa keessa jechuudha. Akkaataa isaan itti barsiisanii.